Yeroo darbii barbaachisummaa AutoCAD akkamiin banamaa, akkamiin cufamaa, compatibilitiin isaa maalii 32 irratti fe'uu akka qabnu, 64 irratti fe'uu akka qabnu, yoo kana goonee fiichariin sooftiweerii sanaa guutummaatti akka inni hojjetuuf barbaachisaa akka inni ta'e haasofnee turre. Akkuma AutoCAD banneen jalqaba irratti Unity jijjiiruu akka qabnu leesii yaadachiiseen ture. Har'a immoo waa'ee maalii ilaallaa AutoCAD erga bannee booddee akkuma beekamu AutoCADin 2D fi 3D qabaa. Nuni egaa jalqaba kanarraa 2D ilaallaa taansinee gara 3D tti dhufna. Itti aansuun working area limit gochuuf waraqaa keenya akkamiin guddaa moo xiqqaa saayizii isa kamirratti hojjenna kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Itti aansuun display color control. Waraqaa keenya kalarii kamirratti hojjennaa, akkamiin kaasna kan jedhu isallee akkamiin akka jijjiirru isinitti agarsiisa. Itti aanuun immoo introduction to drawing tools kan jedhudha. Drawing tool akkamiin fayyadamna kan jedhu illee ni ilaallaa jechuudha. Yoo shortcutii foddaa kompiitara keessan irraa yoo qabaattanii achirratti yeroo lama cuqaasuun yookiin double click gochuun banuu ni danda'ama. Egaa akkuma AutoCAD erga bannee booddee windoo kana fakkaatu nutti mul'ata. Tarii eeriyaan kun gurraacha ta'uu danda'a akkasiin jalqaba bantaniin by default isarra jira waan ta'eef. Jalqaba irratti egaa warri kun drawing tools jedhamu. Maal jechuudha kuni meeshaa ittiin drawing kaasnu jechuudha. So achi booddee warri kun immoo visual styles jedhamu. Isheen gara jalqabaa kun 2D irratti nu gargaarti, warri kaan immoo 3D irratti nu gargaaru. Isa gara fuulduraatti ni ilaalla. Kuni working area yookiin waraqaa keenyadha jechuudha. Isheen kun immoo pan jedhamti afaan Ingiliffaanii oliif gadi butuuf nu gargaarti. Inni kun immoo zoomiidha yookiin guddisuuf xiqqeessuuf nu gargaaru warri kun sadeen jechuudha. Warri kun immoo 3D irratti yeroo baay'ee itti fayyadamna, orbiitiidha. Ofirra naannessuuf itti fayyadamna jechuudha. Ergi warra kanaan kaasnee fixnee booddee yoo rakkoo qabaate waa modify gochuu yoo barbaanne warra kana fayyadamna jechuudha. Isaan kun immoo fakkii keenya akka nuuf tolutti sirreessuuf nu gargaaru jechuudha. Egaa akkuma jalqabaa AutoCAD banneeni inni jalqabaa maal jechuudha filannoo 2D dha moo 3D dha kan nuun kaasnu kan jedhudha jechuudha. 2D highlight gochuu fi 2D jechuun jalqabaa height fi width qaba jechuudha. Width gaafa jennu isheen kun dalgee isheedha, kun immoo oleessaadha jechuudha. 3D immoo dimensionii sadii qaba jechuudha. Inni kun jira, width dha, depth yookiin thickness ta'uu danda'a, height ishee immoo jirti jechuudha. So inni kan kaasnu gosa akkasiidha moo gosa akkasiidha kan jedhu jalqaba murteeffachuu qabna jechuudha. Sana booddee amma nuun egaa akka koorsii kanaatti jalqaba 2D erga fixnee booddee gara 3D tti waan deebinuu fi ammaaf egaa 2D irraan jalqabaa jechuudha. So jalqaba working area keenya murteeffachuuf yookiin immoo working area murteessuuf iyyuu 3D immoo 2D hojjenna kan jedhu jalqaba adda baasuu qabna jechuudha. Kanaaf jalqaba faayilii keessa seennee booddee new kan jettu jirti ishee filannaa. Ergi ishee filannee booddee dialog boxiin dhufa achi keessaa AutoCAD kan jettu filannaa. Sana booddee open yoo jennu inuu banamaa jechuudha. Kanaafuu ergi sana bannee booddee AutoCAD keenya ergi bannee booddee Unity jijjiiruun dirqamadha. Egaa akkuma kana gooneeni windoon kana fakkaatu yookiin foddaan kana fakkaatu nu banama jechuudha. 2D banuuf egaa asii faayilii keessa seenna. Faayilii keessaa new kan jedhu jalqabumarra jira. Sana booddee isin kana fakkaatu nu dhufa. Filannoo jiran keessaatii 2D kan ta'e AutoCAD kan jettu kanadha jechuudha. Sana booddee kallattiimaan open kan jettu bira deemnaa jechuudha. Amma kana booddee wanti jiru hundumti isaa 2D dha jechuudha. Itti aansuu wanti nurraa eegamu maalinni Unity isaa jijjiiruu qabna. Akkuma kanaan dura irra deddeebiin isinitti himaa ture Unity isaa jijjiiramuu qaba. Unity jijjiiruuf immoo foormaatii keessa seenna. Foormaatii keessaa unit kan jettu jirti. Sana booddee filannoon kana fakkaatu nu dhufaa jechuudha. Precision isaa kana yeroo baay'ee utuu lamarra keewwannee gaariidha. Ishee kana inchi system irraa gara millimeetiriitti jijjiira. Millimeetiriitti jijjiirree okay jennaa jechuudha. Erga okay jennee booddee kana booddee dimension nuun gashin hundumti isaayyuu millimeetiriidha jechuudha. Itti aansuun maal goonaa kun amma
waraqaan kun hammam ga'a jechuudha. Haga kaartaa addunyaa yookiin immoo hamma giloobii kanaa ga'a jechuudha. Garuu nuun kaasuu kan barbaadnu waraqaa istaandaardii ta'e qabna. A4 jira, A3 jira, A2 jira, A1 jira, A0 jira. Warri kun A series paperidha jechuudha. Kan biraa B series jira, C series illee jira. Garuu irra caalaa namni kan fayyadamu A series dha waan ta'eef dimensioniin A series immoo beekamaadha. Kanaaf dalgeen ishee yookiin haa jennu waraqaan keenya kana fakkaata yoo jenne garri kun A4 210 mm dha. Asii ol immoo 297 dha jechuudha. Kanaaf eeriyaa peeparii keenyaa kana murteeffachuu fi maal goona jechuudha. Eeriyaa limit gochuu qabna jechuudha. Eeriyaa limit gochuu fi limit jennee barreessina. Spelling isaa sirriitti ilaala. Limits jennee booddee enter gaafa jennu filannoo wayii nuu fida jechuudha. Filannoo kana keessaa inni jalqabaa koordineetii ishee jechuun iddoo kana jechuudha. Iddoo kanaa kaasnee asii achi meeqadha? 210 iddoo kanaa kaasnee asii ol immoo 297 pointiin kun immoo 00 dha jechuudha. Kanaaf 0,0 yoo barreessine enter yoo jennu koordineetii tan nu gaafata jechuudha. Specify upper right corner jedha. Kanaafuu upper right corner jechuun naannoo kana jechuudha. Inni immoo 297 y yoo ta'u 210 immoo x dha jechuudha. Kanaafuu 210 gashaa x fi y immoo 297 gashaa jechuudha. Gaafa gashu amma eeriyaan kun limited ta'eera. Garuu eeriyaa sana baruu fi grid kan jettu jirtu iddoo kana isheen on godha jechuudha. Gaafa on godhu argitu yoo taate doota kan jettu iddoo kana jirti. Sana booddee dalga ciisee jira waan ta'eef Z enter gaafa jedhu sirrataa jechuudha. Foddaa kana background isaa jijjiiruu hin dandeenya kan nuuf tolutti jechuudha. Kanaafuu maal goona foddaa kana jijjiiruu fi toolsii keessa seenna jechuudha. Toolsii keessaa gadi buunee maal jennaa option kan jettu jirti. Optionii kana keessaa colors kan jettu background colorii barbaanna waan ta'eef as keessaa amma by default iddoo kana white jira jechuudha. White kanarraa black itti jijjiiruun barbaade. Black gaafan jedhu apply gaafan godhu akka jirutti kun black itti jijjiirame yookiin gurraacha itti jijjiirame jechuudha. Sana booddee apply jedhee okay jedheen keessaa baha jechuudha. Tutorialitti aanu keessatti akkamittiin akka drawing tools fayyadamnu tokko isaa jalqabaa kaasnee waliin ilaallaa. Subscribe fi like gochuu immoo hin dagatinaa. Galatoomaa yeroo gaarii.